Harka fuunee akkam jirtuu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu arraaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti kontorbaandii seeraan alaa qarshii miliyoona 18 olitti shallagamu to'atame. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti shakkamtoonni gareen sarara ibsaa hatan to'annoo seeraa jala oolan. Amma oduu bal'inaan ani bilisee bayyanaati. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti kontorbaandiin seeraan alaa qarshii miliyoona 18 olitti shallagamu to'atame. Araarsoo Mahammad dabalata qaba. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti konkolaataan FSR lakkoofsa gabatee 33489 AA ta'e uffata saalbaacii boondaa 110 fe'uun aanaa mi'eessoo irraa gara Adaamaatti geessuuf iddoo sakatta'umsa keellaa Asaboot irratti dhaabbachuu diduun kellicha kutee darbuuf osoo yaaluu tarkaanfii madaalawaa qaamoleen nageenyaa irratti fudhataniin to'atamee jira. Kana malees guyyumatti aanu konkolaataan wal fakkaataan FSR lakkoofsa gabatee hin qabne meeshaalee kontiroobaandii seeraan alaa sigaaraa, shiishaa, kophee fi uffata adda addaa fe'uun aanaa mi'eessoo irraa gara Adaamaatti osoo geejjibsiisaa jiru eeruu uummanni qaamolee nageenyaaf kennaniin kan to'atame ta'uu Daayirektarri ittaanaa waajjira poolisii aanaa mi'eessoo Saajin Olaanaa Ahmaddiin Kadiir ibsaniiru. Uffata adda addaa boondaa, sigaaraa, kophee fi osoo deemaa jiru kan to'anne kunis tilmaama qarshii miliyoona 8 fi 630 shallagamee mootummaaf galii ta'een jira konkolaataa wajjin. Miidhaa daldalli seeraan alaa fidu hawaasa mariisisuu fi hubannoo kennamaa ture irraan kan ka'e uummanni eeruu kennaa kan jiru ta'uu fi kanaanis meeshaalee kontiroobaandii qarshii miliyoona 18 olitti shallagamuu fi konkolaataa tokko mootummaaf galii gochuu Saajin Olaanaa Ahmaddiin Kadiir himaniiru. Daldala abbootii qabeenyaa fi hawaasas miidhaa daldalli seeraan alaa qabu mariisisaa ture yeroo baay'ee deddeebinee mariisisaa ture. Kanarra dhaabbatee hawaasni keenya miidhaa isaa eeggatee booda odeeffannoo nuu kennuudhaan meeshaalee amma galii ta'e kan akka qabnu nu taasisee jira. Hawaasni dubbisnee tokko tokkos kontiroobaandiin biyyaa fi namoota seeraan hojjetan irratti miidhaa guddaa waan geessistuuf kontiroobaandistoonni gocha kanarraa of qusachuu akka qabanii fi qaamolee nageenyaas galateeffataniiru. Keessattuu qaamni seeraa jechuun waan guddaadha. Qorra keessa bulanii rakkina keessa darbanii chaalenjii hedduu keessa darbanii qabatanii kana dhufuu keessaniif guddaa galatooma. Wanta kana ammoo itti jawaadha. Daayirektarri ittaanaa nageenya naannoo mirkaneessuu poolisii godina Harargee lixaa Koomaandar Nugusee Dachaasaa qaamoleen nageenyaa hawaasa waliin qindaa'uun odeeffannoo fi sakatta'umsa dhaabbii taasifamaa jiruun akka godinichaatti ji'oottan 6 darban kana keessa horii gaanfaa dabalatee meeshaalee kontiroobaandii gosa adda addaa qarshii miliyoona 37 olitti shallagamu to'achuun mootummaaf galii gochuu himaniiru. Qaamoleen nageenyaa hawaasa bal'aa wajjin qindaa'uudhaan ji'oota 6 darban keessa aanaalee kontiroobaandii kun keessa deemu keessattuu kan akka aanaa mi'eessoo, aanaa qumbii borborree fi daaroo labuu hirnafaa keessa kontiroobaandiin sirriitti socho'aa. Qaamni nageenyaa odeeffannoo argatu isaa ta'u sakatta'umsa dhaabbiidhaan sa'aatii 24 qaamoleen nageenyaa sakattaniin kontiroobaandiin akka godina Harargee lixaatti qabame gara birriitti shallagamu birrii miliyoona 37 fi tuqaa isaa oli. Daldalli seeraan alaa nageenya biyyaa qaala'insa jireenyaa fi fayyaa uummataa irratti miidhaa waan fiduuf hawaasni keenya meeshaalee kanatti fayyadamuu dhiisuu fi yoo arges akkuma kanaan duraatti eeruu kennuu akka qabus dhaamaniiru. Dhimmoota seera qabeessa ta'anii ala waan seera ala ta'e waan akka kontiroobaandii kana tokkoffaa itti fayyadamuu dhiisuu yoo arge qaama nageenyatiif eeruu kennuun wanni kun akka to'atamu gochuudha.